Bara 1998 hanga bara 2010 dirree dhawaa keessa eebbi yookiin haflaan akka madrasaa Bilaal hin jiru jechaa ture hawaasni. Guyyaa Bilaal eebba qabu namni jigee dhufa. Kun sababa Hasan Huseenii fi hiriyoota isaatiin ta'e. Hasan Huseen nama fannii aartii garagaraatiin badhaafame. Dandeettii walaloo barreessuu, yeedaloo qindeessuu, diraamaa fi goofata addaa dhiheessuuti qaba. Namni dandeettii tana hunda bakka tokkotti qabu muraasa. Geerara afaan Oromoo kan tawhiida dubbatuu fi maalummaa Islaamaa ibsu yeroo jalqabaatiif akka waan inni barreesseeti. Hawaasni edaa geerarri akkanattiis ni taha jedhee jaalate. Hojiilee aartii barreessu tana sadarkaa hubannoo hawaasaatti dhuka waan hawaasa mirqaansu barreessa. Ifumaa barreessee ifumaa leenjisee qajeelcha. Afaan Oromoo qofa osoo hin taane Hasan Huseen nama dandeettii afaan Arabaa dubbatuu qabuu fi ittiin walaloo barreessu. Abbaa aartii munshidootaa fi walaleessitoota dirree dhawaatii yoo jenne ittiin xiqqaatu. Akkaataan Hasan walaloo itti barreessu gara fedhetti dabsee keessa burraaqu namoota kaaniin adda isa taasisa. Fedhu walaloon qubee takka qofa deddeebisee fayyadamee ittiin ergaa dabarfata. Fakkeenyaaf qara'iidhaan qaran dhoorkin too qarayyoo qarre darbii qararamii tee qaraatii yaa mucayyoo. Mee kana eenyuutu irra deebi'ee jechuu danda'a? حسن حسين أيستي دلته أيستي قدته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مكان خيا حسن حسين جامع مكان تلالد. أردا دري دوا أردا أدادا بكجا بنتين دلد. إيش بودا برنوت عربي قرآن في غنغنا أردا نانو هرماياتي برده. إيش بودا خنا في حديثا في وان فيكي في غنغنا اللي أردما نانو هرمايا خنتين برده. إيش بودا مقالا دري دواتين سيني. إيش بودا غافة هجران عربي دا خما في دبافوري في دبافور متارة دري دواتين سين. إيش بودا دري دوامتو كتايتين هجرة عربي خنا خما في دبافور رتي دبافوري في تكرتي جبوتين سين. جبوتي وقوان سينو أمتا تقوون تاوي إيش بودا مدرسة سعودي دا خسودين جولي جبوتي تبنت معهد الإسلام في جبوتي خجامو اتخيستين قريتوري إلى أما تقول كان جبوتي تاي سكندري اتشكري اتشرا قافا ياي سومالين أورمو قوتوسان اتشرا أسين ديبي برا كالو كوي سفرنجي خود سقل تمي سكتي ناس ديبي إيشيرا سقل تمي لما تكلو كوي سفرنجي إيشي مدرسة بلال كناسي نيجو. نموني هدون حسن كاراتي جتشوني سوامن موقافة مخاني إيسار قتن. إرقودا نمني خدت نبيخو حسن كاراتي جنيتي نبيخن. حسن كاراتي يقول أنجان خنا برا ومان جبوتي غافان تورسانين وان فدي كاراتي تنوان كبوف تورا أما تكوك أريتوري. خنما براتوتمان وجيكار وخانا خنماتو مقا خننا متنسيج واسان كاراتي يعني دون سنين نبي خطران مدرسة بلال كان نقول سينيس أنا مو مقان خيام واسان موسين نانجاما مقا قوسات. جما أرتيتين أتي نموتا أما قل مقهن هدو تكا أومشتي مي إمالا أرتي خليسا خيسة دبرتي في أكسما فري هوجيتي هم تكرانو هيمي.
walaloo irratti dura walaloo gaafuma qaraanu san mana barnootaa kaniin itti qaree kana maadul islaamii fi Jibuutii kana keessatti kitaaba tokko jira kanuma qaraasan adaba afaan arabaa jedhanii wanni kun taariika isaatii fi waan arabni duratti walaloo arabni duratti je kana deema kana nu qaraasan waan kana fedhii waan kana qabaachuuf jecha an fedhii walaloo kana qabaachuuf jecha waan kana hedduu hafazee taraa booda hangaan arabuma walaloo matanaa afaan arabaati walaloo sana barreessee hanga ijoolleen narraa ajaa'ibsa akka taate araba moo akkamitti kana barreessuu dandeessan fedhiisii waan hin qabu jecha hafaza dhufaniin barreessee taraa booda walaloon barreessa geeraraan barreessa wooma aadaa oromoo tana takka cuftee anuma keessa jirti taniin hin barreessinii bitaniin barreessuu guututti ni hin danda'e jechuudha. Gaaf tokko zoon tana katabuutiin walaloo isa tanamaarraa ta'addaa baasuuf jeetiin gaaf tokko walaloo ta'addaa baase kasite. Walaloo addaa tana wanti irrattiin dhiyeesse duba haflaarra dhiyeesseetiin Shariif Abdumaalikii fi Dr. Abdulhakiim Siddiq Yusuf isaan kanaa dabarse akkasuma madrasaa Bilaal kana odoon duratti Jabuutirraa dhufee oguun ichi deebuu Ustaaz Joorii Birahmataa godhuu fi Ustaaz Marfaan madrasaa kana maaliin nu gargaarte oguu walaloo tanaan afaan Oromootiin katabee fi kannuu ture akkatti keessummaa qeebalan gizii haflaatii fi kana. Hedduu gartee tanarraa isaan muuxannoo ta'e isaan duraan lafaa qabanii wajjin taniin ani itti hidhuuf tanaa hedduu gargaarte wanti sun. Eegas gaaguun as deebi'ee oguun irratti harkannu waan walaloo dandeettiiti jedhan anumaaf dhiisanii waan haflaa cibaa kontoraata fofii anaa dabarsuu ture jechuudha. Fedhii tana waan hin qabuuf jecha sanii akkanaan. Gama artiitiin kennaan isin qabdan hedduu inuu diraamaa hunda dalaydanii gama tawxiidaatti yaamaa turtan. Caalama diraamaa kana akkamitti seente akkasuma diraamaalee hojjechaa turtan keessaa khamfaa yaadatta. Gara diraamaa yoo deebinu gaafa toora amata 30 kana ni ta'a. Kana gaafa Sheekh Amin Dura Majiida Boolesmareet kan galu. Namticha tokko jira diinee Sheekh Abdurrahmaan Faan asii namticha Soodaanii tokko jira darasoota kan baadiyyaarraa walitti qabanii leenjii kannanii fi Majiida Sheekh Amin kanatti leenjii guddoo godhan leenjii daratoota baadiyyaarraa fidanii soomana kana guutuu nyaachisanii barsiisanii leenjii yoguunii fi leenjiin tun dhumtu iida booda sheekotii magaalaa tanaa guutuu walitti qabanii baadiyyaallee walitti qabanii leenjii sana amma xumuruudhaaf yoguunii fi deeman. Waan gaggeessituu gamee uummata kana akkamii gaggeessine oguu jedhan asii kaanee diraamaa tokko garsiifnaa haa jedhama. Waan duraan ichi duratti hin beekamin. Diraamaa kana Nasruddin Sheekh Abdurrahmaaniitu nu kaase aboo waan kana diraamaa kana gargaarsiifna. Aboo waan kana diraamaan akkanumatti hin ta'u gabaabduu ammoo muuxannoo qabdu leenjii itti filamantu ittiin amanaa lakke. Haa goonu amma as kaanee goone. Maal goone an khabiira guddaa gartee kana taa'ee sama kana waa raagaa faayamee kanatti mala baasu kana kanaan ta'e. Kamma inni Nasruddin kun abbaa dhimmaa ta'e na dhufu. Abbaa dhimmaa Saajoora Birahmataa godhuu fi ati sheekha eeguu janiin sheekni arranii rafaarra nama dubbisuu hin danda'u arra guyyaa kanaa ta'e qaxira bulan sheekni rohaanii buusaa bulanii arran ta'u kana taa'e. Warra kan ijoo kana inni warra wulaarraa eegu ture. Amma gaachee imaamaa guddaa kana nanni kanneen shaal kan oguun uffadee as ba'u duraan qofline duraan waliin jennee miti ustaanii an malaalee qoflatti galliise wamma qoflee uummanni juftee odoo wanni takkallee hin dubbatamee qoflaan dhumani jirra. Achii gaamma yoguu dhufa madiinee yoguu dhufee narra lafa dha'ummaas uummanni qofla achirraa sheekotiin darasaa takkaa diraamaa baadiyyaa sun tan argin guyyaa duraa achirraa diraamaa sana akkasitti uummata qoflaan finnee uummata gaggeessine jechuudha. Ichirraa eegalee amma haflaa godhamu gaagana diraamaa hangaa beekuu malee katabuu beekuu malee hojiirra takkaan oolcheen beeku. Ichi booda haflaa godhamtu cufarratti diraamaa barreessaa nana walaloo warraan duratti gartee akkasitti itti katabee takannee walaloo wajji qopheesse waan wasana hin qabne ijoolleen. Fakkeenyaaf warra yoo maqaa dhee tokko osuma Ibsaa Abdii Rashiid, Usmaan Abdullatiif, Najjaash warra kana warra wasana hin qabne warra hedduu gaan dilatan ijoollee hafazeen danda'u waan amata 30. Egaa madrasaa kana keessa ture amata 33 jira. Kana guutuutti anaa gaggeessuu ture jechuun waan walaloo fi agarsiisa achirraa deemu gosuma fedhe haa ta'u anaa gaggeessuu ture akkasitti.
gaafas namoonni smaartifoonillee ta'u kaameeraa qabu muraasa yookiin hin jiru jechuu dandeenya. Hojiilee teessan tana bifa kamiin dookumanti gootanii kaayaa turtan? Fiidiyooleen duratti fiidiyoon waraabamuu ture haplaa madrasaa yogguu godhu ummata alarraa kireessineeti ummatan kireessinee kaameeraa guddaa kanaan waraabamuu ture. Eegas boodallee kaameeraa xiqqaallee waraabamuu ture muummee tokko waraabeeti gaafa najjaashbaan diraamaa godhan tokko ture. Innillee kaameeraa san eegas booda namaa irraa fudhatee ichi booda inni hafe wani san. Eegas booda kaameeraa tokko nabi dhagee madrasaan bite. Saniinii waan ichi booda waraabee cufanaa harkaa qaba jechuudha. Waan adda addaa ta gaafa zaman waan toora amata diidamii harkaa hin qaba jechuudha kaameeraalee kana waraabbiin akkasiin na bira jirti taane dookumentii wareetiin jira. والسلام عليكم في سبيل الله.